jetti gaafa baani siidha wanna akka madaamii diqaalaan jiraama abbaa manaa siirratti sharmuutni abbaa manaa siirratti abbaa manaa kan biraa bakkeedhaa baafattu ilmaan ligaagaame jechuudha gaafa baa jechuun diqaalaa jechuudha nu diqaalaa miti hireeta kana nu godhe malee gaafa baa jetti tumaa jechuudha ilaalaa kun har'a mataa isaa akka isheen itti arrabsitu sagaleen itti dhaga'an ture ilaalaa akkasiin tumtu ilaalaa نوتي كمان غسالة في سحر ملابس اشتري جديد غالي يدخل غسالة يطلع ملابس قحبة قحبة هذا كيف لا 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 كذي توم تلا ما تاجي كده أورم أنا عارف إن شاء الله لا لا كله كندي سياسي كنا نعمل مسادي كوبلينجي قدامي كوبايرا لا توم بايه نما كده سيسا بايه nu teenye reefa galchinaay rakkoon guddaa nu kana nu teenye eegne akka waan boochiftu taane teenye reefa galchina jarroo tumanii ajjeesu madaamu ilaalaa mucaa kana waan isin godhaartu ilaalaa madaamiin oromoo ilaalaa waan isin godhaartu ilaalaa kaasuu bakka suuraa isaa tolee jedhera waan ta'eef suuraa isaa nan kaasa Mube. Waye. WhatsApp ida yero to kone dubbisi. WhatsApp ida yero to kone dubbisi simbir bila. Tole. Obboleettiin keenya kun lootula. Mube mucha bilbila mucha amma kana naggoodha ergi boru barbaachisu wajjiniin nan beekta eenyu fergamu naggoodha ergi hawi rakkoon jiru namni biraan jiru dubbatu Sheri kopilingi ko dame jo kabaira ni torki. Finfinne jira. Lakkoofsa gurbichaa jedhaa ijoolleetu. Akka gootu qaalii keenya lakkoofsa akka argiteetti olii gadi facaasurra ergaa bakka qabatee amma inni bakka qabatu godhi. Anis kanaaf jedhe lakkoofsa nama kenneef hin jiru. Kanaaf rakkoo miti maaliif inni kun hojiitti jira yoo ta'e waan kamii yommuu rakkisa ta'e bor wajjin deemuu dandeenya maaliif dhimmi kun dhimma lombooti waan ta'eef rakkina hin qabu isa kanaaf. Inni eessa jiraata? Finfinnee jiraata moo Wallagga jiraata? Finfinnee jira. Naannaa kam? Safara Katta. Okkee safara tokko jira jechaadha rakkoon tokko hin jiru kanaaf anu hin gaafadhas. Waan humna keenya ol ta'e nama baarkitti finne malee yoo xiqqate ji'a ja'a guute ani erga mucaa kana duukaa cannaqamutti ka'ee jechuudha. Garuu namni tokko mubaarakii asilii namoota erga kas ta'e dubbisee dadhabanii jechuudha kana duratti ji'a Oromoo sagalee walii ta'uu jechuun kanuma kee walii godha neetworkiin na qabaa jira raabeen neetworkii sirreeffadha hundi keessanuu sheer godha sagalee walii ta'uun asii ka'a. Kompiliin godha hundi keessanii dubartiin Oromoo tokko rabbii jedhaati. Eenyu kana haasaa jiru kun? Eessa haasaa kun? Kompiliingii godha ijoollee dhaggeeffadhaa waan isin jette. Asii ka'a Oromummaan. Asii ka'a sagalee walii ta'uun. Madaamii tajjeefte birrii kennaa jechuu barbaadanii haga yoomiitti reenfa simata maatiin. Kompiliingii godhaame warra asirra jirtan takka. Yesus, tapi aku tidak baik, biar
በተከታታይ ተደባጭራለሁ ያው adalah sakit yang kau kena baik bulan naga adalah desi gara-gara aku kena melaku nerebuji pakai saat tidak telefon aja just hoji le baik gara-gara aku kena menerebu ya aku nyantai nerebuji مدام غسالة في سحر ملابس اشتري جديد غالي ندخل غسالة يطلع ملابس قحوة ايه غسالة لا لا كثير قلت شرموطة مدامين جتونا لا لا انا علمت ان شاء الله لا لا الما شرموطة جتونا اما دام مجرد تقال بيا لفاقنا الرا بيا لفاقنا الرا ما جب بتونا جتن عربان جبان الما لا 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 كثير قلت قال سيناتو قفت قفاتشو للمونما سقالي ولي توم بيننا اسيني المان الربسو بكا الربسو انجلو مالي نالبوكم بكا الربسو انجلو مالي bakka namni guddi gootni bahee gaddeeffamee arrafamu malee yoo kooppiin kishee gootu sin yoo ati obboleetti keetii iyyitee alagaan si kabaja nafxanyaan adda gadi bahee oromoo guutuu arrabsaa oolu asirra jechuudha situ ofitti callisi callisuun qabnu keessattuu warra xalabaa jiru kana warra seera qabeessaan biyyaa ba'e callinnee jennaan eenyuuf sagalee taanare eenyuuf sagalee taana intalli oromoo tokko seera guuttattee biyyarraa baatee akka barbaad daranamti taanan maali gootummaan kee maali oromummaan kee kamiin gootummaan ati mammaaksa oromoon goota meerra gootummaan oromoo warra miidiyaa kanarraa gootonni kaleessa darban seenaa hojjetanii meeqi gootummaa keessatti agarsiis dubartii kee kabachiisiiti naala buukum dubartiin haati si deesse biyya rabaa keessatti akka waan garbiittii taate jechuudha waan biyyaa isii baase ni beektaatis nan beekaanis hireen biyyaa baasee jennaan madaamiin itti taphataa sagalee walii ta'uun beennu jarri jechuudha hagee yoo biyyatti naafnenu jarri waa'ee dubartii irratti qoosaan beekan dubartiin jalaa tokko miidhamnaan Dubaayin keessatti mucaan tokko fireendii isaatti wajjin jiraata gaafa lolli Saawudii keessatti ijoolleen keenya ijoollee jaraa qaban ijoolleen amaaraa oromootti heerumtanii jirtan nu qabsiisaa bakka jirtan nutti jennaan cidhaan irraa muraa jennaan jookal tokkittiin jechuudha cidhaan oromoo irraa muraa warri ijoolleen amaaraa oromootti heerumtanii jirtan jedhe labsinaan intalli tokko hiriyaa koo Dubaayin keessatti na daffare jettee qabsiifatte maal jettu jaartiinsa inamantu kana amma jarri akkas jabaatu nu balleessuu irratti nummoo sagalee walii ta'uu irratti dadhabaadha tun amma goota wayii gad deebisee asirra taa'ee nama kuma shaniin dhuftu kijibdoota jechuudha atis gootummaa kee mirkaneessi gootummaan asii kaa madaamii ilmaan qiinxiraamaa jechuudha hireetu ijoollee biyyaa baase malee maal madaamiin addaattee diimattee maaltu nu dhibenu keenyan nu dhibuu qaba keenyan nu gubuu qaba jechuudha wallahi viidiyoocha garaas hin danda'u jalatti boossu jedheen dhiise malee xaf gooti madaamin xafaxafaa jechuudha wallahi na bira jira viidiyoochi sinii maxxansoo barbaadan dukkana keessa bilbila sii eeggattee dhokottee jirti mucaan gassaalaa jedhaa jechuudha mucaa xafaxaftaa mataa qabdee lafarraa harkifti madaamin እናቷ ነኝና የውሻ ልጅ ከልብ ሰገሌ ተውደ እንደው ቀምና ወር ከሰቱ ወረቃ ቀሙ ወረ ፓስፖርት ቀሙ ሰገሌ ተውሞ እይኔ ይሲሱ ቀምና ኢላላ ነፍጠኞ ተሜ የሮጀሪ ሰገሌ ወሊታን ኬኛ ፓስፖርት ዮ ቀባኔ ከበጀን ቀምኑ ዮንትና ዮ ፓስፖርቲን ቀባኔ ከበጀን ቀምኑ duuti keenya du'a sareeti reenfi keenya reenfa sareetii lafarra harkifama akka barbaa maallaqa kaffallee reenfa galfanna osoo hunduun sagalee ta'uu qabna ijoolleen mana madaam jiran rabbi haa galatu mucaan kun nabeettiidhaaf iyyuu mubaarakitti sagalee si koonaa keessaa innaan ijoollee ishee natti godhanii sagalee ta'eefi warra nan beenne meeqa warra nama jalaaf sagalee ta'uu dhabanii oromoo geessanii oromoo abaaraa kan duutu meeqa jirti oromoo abaarsa qabnaan jedhina gixxim goonee abaarsa qabna kunoo gosiin kana nama sagalee isiidhaa ta'u yoo dhabde si abaartee deemti oromoo sagalee naa ta'a jette kan dhabamte dubartii meeqa oromoon abaarsa qabu ka jettan akkamitti abaarsa dhaba kunoo dubartiin nurkatti dararamaa jirti yoo dubartiin nurkatti dhumaa jirti yoo sagalee walii ta'uu abaru bakka kanaa kana dhaabadha
tokkummaadhaan falminee kumaatamaan teenye iyyinee iyyisiisne keessattuu dubartiin jalatti uffatamuun hin taatu. Kanumaan jedha dhaamsa dabarfadhaa. Irraa baheen dhaqee guruppiidhaan ittiin haasa'afanii jedhamaati. Dubbadhaa artistofaa nama Mube, Oyyee. mucaa wajjin safara tokko jira natti fakkaate safara tokko akkan jedhetti. Kattaannaan safara tokko jirra mucaa wajjin. Daldalicha wajjin. Gurbaa ammaa wajjin moo? Daldalicha wajjin. Okay. Ittiin haasa'ii bilbila si ergeeraa keessaan ittiin haasa'ii hirmaadhaa. Artistofaa yoo si barbaachise illee nageedhaan dubbadhu yookiin bilbilaan dubbisi yookiin itti deematis. Guyyaa borii dhalattanii deemtanii. Dirqamaa miti bobaadha dhufuun si agarsiiseen jira nagee akkaataa isaa. Humna seeraa ana si Yaa argeera. yoo barbaade humna seeraa inumaayyuu nagee sin dubbisiisa amma warra seera. Eshi rakkoon hin jiru. Oromoo taatee dhaaba kana keessa kan jirtu. Oromoo kabachiisuu hin dandeessu yoo ta'e kilaashii si lafa kaattee galtee qonnaa qottu. Ana jedhe boran gala biyya eenyuun hin sodaadhu rabbiin malee. Oromoo taatee mirga keenya irratti. Oromoo taatee dallallabbaan barbaade dubartii keenya dararaa qaama seeraa keessa hin jira ofiin jettee seeraan nu gargaaruu hin dandeessu yoo ta'e lafa kaa'ee galee obboleessu ati Oromoo miti. Kam Oromummaan kee? Dhugaa nama Nageessi erga hin jiru bichaatu na jalaa qabe amma tokko jechuudha. Nyaata hin qabdu hirriba hin qabdu bakka yeroo hundumaa taa'aa bultii keessumaa isa halkanii jechuudha dhugaa rabbii. Eessa raftire? Bar qulfii mana ishirraa baafattee jirti bar isheen. Eessa bultiyyuu? Mucaan kun guyyaa sadii buleeraa naan jette eeda jechuudha. Waan nyaanne ammayyuu na guyyaa sadii. Anaa nyaatu wallaahi. Guyyaa sadii waan nyaanne. Anta akka ijoollee haga riippaabilikaan gaardii hojjetanu wal beekaan dhugaan sin itti hima. Ijoollee haga riippaabilikaan gaardii tan argee qunname mubaarak jeenna dubbisan jechuudha. Na affeeranii kaaftee daatti dhaamsan itti dhaammadhe na taajjabu jarriyyuu. Dhaamsan itti dhaammadhe maali? Adaraa rabbi. Mootummaan isin dhowwu hin jiru. Isin dhowwaniyyuu ilmaan Oromoo haqa jaraarratti tumaman. Ilmaan Oromoo haqa jaraa saamaman ajjeefaman ilaalaan callisinaa jennaan. Maaliif as jirraree deebiin jira? Maaliif as jirraree? Dhiibbaa hawaasa keenya irraa hin eegnu yoo ta'e jedhanii waadaanaa galan danuu jiru. Bilbila jalaa fudheera. Warri seera nu nama tukaan jiru nama nu tukaa jira. Nu nama arrabsaan jiru nama nu saamaa jira. Biliis ijoolleen Oromoo seera keessa jirtan. Adaraa rabbii Oromummaa nu gargaaraa waan akkanaa irratti. Nu warra siyaasaa sin hin jenne yookiin immoo warra nu arrabsu nafxanyaa jinnii sin hin jenne. Warra Finfinnee keessa qabatee magaalaa Hacaaluu Hundeessaa keessatti wareegame keessa boqoqqobatee ijoollee Oromummaa jiraate dararsiisaa jiru. Mana madaamii tumsiisaa jiru. Nurratti dhiiftu taanaan wallaahi wal abaanaa wal balleessaa ta'e. Wallaahi dhalchitanii sin hin guddatin. Facaafattanii sin hin biqilin. Lafeen gootota Oromoo sin waraan. Maallaa gootota achi keessaa. Sabni keessa nama maallaa gootota achi keessaa. Maalli eenyu qabsoofte? Eenyu qabsoofte moo eenyu qabsoofte? Waan nu godhi siin hin jenninu. Lola gaas siin hin jenninu. Nama jees siin hin jenninu. Bakka isin jirtanutti magaalaa Finfinnee keessa taa'aa maddeenfatanii keessattuu naftanyoonni magaalaa Finfinnee keessa maddeenfatanii ijoollee Oromoo mana kontiraataatti erganii kan jaraa yoo hojiin ta'uu fi biyyatti galchaa hojii jijjiiraa ijoollee Oromoo Oromummaa jaraatiif jibbanii yoo namni dhaqee gaafate reenfa baay'isee bocaa galatoomi kiyyaa beddellee maqaa jaraa meeshin gochuun illee barbaachisu. Warri seeraa duuba koo dhaabattanii na wajjin dhaabattan galatoomaa ulfaadhaa. Akkasii Oromummaan kana qabdi. An nama ajjeesuun dhumne an kairoodha. Reenfa obboleettii kootiin barbaacha dhufe. Gaaf tokko gaafa maqaan keessanii footoon keessan maxxanfamu jira jechuudha. Tarii dhiibbaa isinitti Oromoof dhaabachuun dhiibbaa isinitti ta'uu danda'a. Kanaaf calliseen galatoomaa ulfaadhaa. Saba keessanii hojjedhaa jechuun sabni keessan akka barbaade nama atumuu nama ajjeesuu isin immoo callisaan jennaan. Haqa keenya irratti nurratti hin callisinaa warri seera keessaa. Nu hojjettanii dhiiftanii isin jala biratti diina. Jala biratti isin diinaa naamanaa diina isin.
Oromoo taate jennaan feetu federaala keessa jiraadhu. Bakka feete jiraadhu. Ati diina jiraati. Dhugaan sitti beekudha. Dhugaan kan rabbiiti. Kanaaf please. Please. Nol gashi. Okay, galer. Nu bira dhaabadhaa siniin jenna. Nagee lakkoofsa dallaalchaa si ergeen gurbichaa keenyaa sana si ergeen jira. Ittiin haasa'e. Naan ergine kamiraan. Si ergeen jira nagee.